Manni kee luukii meeqaa? Meeshaan mana kee keessaa baay'ee bareeda. Garuu istaayilii teessuma isaa jijjiira. Ashamaa harka fuune kabajamtoota daawwattoota keenya. Nagaa Waaqayyoo bakka isin jirtanitti isiniif haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessanii nu nagaa keenya galata Waaqayyoo. Chaanala keenya faaraa kan taatan sabskiraayib gochuun maatii nuuf ta'a. Viidiyoo keenya laayik godhaa. Egaa viidiyoo kana keessatti viidiyoon kaleessa hojjedhe irratti baay'een keessan koomentii naaf kennitanii koomentii haalan nama gammachiisu baay'ee kan namatti tolu koomentiin keessanii gorsa achi keessatti gorsa namoonni wantoota tokko tokko waa'ee mana keessaa irratti na gorsitan gaafii na gaafattan hedduun keessan hin jirtu. Egaa warroonni gaafii na gaafattanis viidiyoo kana keessaa guutuu isaa argachuu hin dandeessu. Addatti immoo obboleettiin tokko istaayilii mana keetii xiqqoo jijjiirii istaayilii gaafan isiniin jedhu gaa isinii gala hunda keessaniifuu bakka tibistaadni taa'u kaasitii bakka soofatti bakka magaarrajaatti dabarsi. Soofaa immoo bakka tiiviin taa'u sana godhii akkasitti manni kee baay'ee bareedaa jettee koomentii gorsaa naaf kennite. Obboleettii koo qaaliif jaalatamtu baay'eensa jaaladhaa galatoomii. Akkasuma ishii qofa miti hordoftoonni koo kabajamoo jaalatamoo hedduun keessan naaf galatoomaa naaf eebbifamaan isiniin jedha. Egaa jalqaba irratti manni kee luukii meeqaa jettee kan na gaafattes jirti obboleettiin keenya. Manni koo luukii 60. Walumaa galli mana kiyyaa kan inni amma keessa jiraachaa jiru luukii 60. Kaareessaa meeqaa yoo naan jettan immoo lafti kee kaariin isaa walumaa galli isaa meeqa yoo naan jettan 250. Egaa kuni hunda keessaniifuu yoo gaafii isinitti ta'e deebii isiniif ta'a jedheen yaada. Gama biraatiin immoo obboleettiin koo gorsaa na gorsitee istaayilii manaa jijjiirii jette irratti yaada deebii ishiidhaaf ta'u akkasuma hunda keessaniif illee namoonni akka ishiitti illee tiibistaandiin ka'ee bakka soofaa dhaqee soofan immoo bakka tiibistaandii dhaqee warri jettan illee jiraachuu dandeessu. Egaa jalqaba irratti maal isiniin jechuun barbaade asirratti manni tokko yeroo ijaaramu istaayilii mataa isaatiin ijaarama. Istaayilii L jedhama. Amma Itoophiyaa kana keessatti mana tokko yeroo ijaartu istaayilii garaagaraatiin ijaarama. Yeroo meeshaa tokko hojjechiistu immoo keessattuu waa'ee biifee kan eqaa yeroo hojjechiistu istaayilii mana keetii sanaan biifee tokko hojjechiista. Biifee tokko yeroo hojjetamee xumuramee mana siif gale immoo biifeen sun hedduma hargee hin dhaabbatu jechuudha. Akkaataa ati biifee sanatti hojjechiisteen irraa kan ka'e yeroo manas immoo galchite biifeen suni bakka ati karoorsite yookiin bakka ati yaadde siif taa'uu dhiisuu danda'a istaayiliin isaa jechuudha. Kun immoo ifa isiniif ta'a jedhee yaada daawwattoota kiyyaa. Maaliifin kana isiniif kaasee yaanni obboleettiin koo naan jettee gaariidha. Garuu immoo fakkeenyaaf fi tiibistaandii sana bakka sanaa kaasee yoon bakka magaarrajaatti dabarsee bakki magaarrajaa suni balbala guddaa fireenchi doorii isa jedhamu sanatu jira waan ta'eef isa cufee jira magaarrajaanii. Tiibistaandii sana fuudhee bakka magaarrajaa sana gochuu hin danda'u. Maaliifin hin dandeenye yoo jettanii meeshaan mana keessaa hundiyyuu ni jijjiirama gaafan tiibistaandii sana fuudhee bakka magaarrajaa godhee soofaa bakka sanatti dabarsu wanti hundinuyyuu hin jijjiirama. Maaltu jijjiirama yoo naan jettanii meeshaan istaayilii qaba akkaataa teessuma mana keetitiin keessa malee zimbiloo hin keessu jechuudha meeshaa. Amma fakkeenyaaf biifeen kiyyaa gonni fakkeenyaaf gonni yookiin xiggii wangoo lamaanitti ta'a jechuudha. Wangoo lamaan isiniif gala. Iddoo sanaa kaastee noormaalii saaluunum keessa ta'ee noormaalii iddoo ofii keetti jaalatte kaa'uu hin dandeessu jechuudha. Kanaaf egaa hordoftoota kiyyaa yoon achi fuudhee tokkoffaa magaarrajaa jala bu'aa tiibistaandii jechuudha. Anammoo natti hin tolu akka filannoo kootti. Akkaataan immoo ijaarsi mana kootis yeroon meeshaa kanaa yeroo hojjetamee xumuree anis dhufee meeshaa kana gara manaatti meeshaa hundayyuu yeroo galchinu soofaa tiibistaandii waan hundumaa yeroo galchinu kana meeshaan kun akkamitti ta'a jennee namoota baay'ee wajjin ilaalle jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf maatii kiyyas abbaa manaa kiyyas garuu
namoonni hedduun jechuudha meeshaan akkuman amma taa'ee jirutti bakkuma kana taa'a jedhan namni bakka magaalajaa kanatti bistaandinaa taa'u bakka kanaa taa'u jedhee hin jiru. Maaliifin kana siniif jedhee istaayilii manaatu akkasitti ajaja. Amma zimbiloo meeshaa yeroo gara biyya keessanii galtanii meeshaa hojjechiifattanii mana keessanitti galtanii siniif gala yaadichi nan jechaa jiru. Galatti meeshaa akkaatanati itti keessu istaayilii mana keetitii. Istaayilii balbala keetitii. Amma bakki ምግብ ጠረጴዛን taa'u yookiin teebiliin koo bakka barri isaa ittiin ol seennu irra jira jechuudha. Barri ittiin ol seennu harka bitaarra jira. Amma teebilii sana fuutee fakkeenyaaf immoo bakka biraa soofaa gad dabarsitee isa immoo bukkee yoo keessee bakki sii fixuu dhiisuu danda'a. Wal cufe jechuudha. ምግብ ጠረጴዛን immoo soofaa wajjiniin xiqqoo xagaa walirraa jechuu qaba. Walirraa siquu qaba. Soofaa wajjin ምግብ ጠረጴዛ fi soofaan xiqqoo walitti yoo siqee haallichi isaanii fokkisa. Kanaafin itti yaadee haala ijaarsa mana kootis ilaalee itti yaadee ol buusee gad buusee namaan mari'adhee meeshaan kun TV standinis bakkuma kanaan tola. Soofanis bakkuma kanaan tola. Barriin immoo walumaa galatti maggaarajaan itti cufamee taa'utu bareeda. Teebiliin immoo nyaatas bakkuma kanatti namni bakkuma kanatti nyaatee buna dhuguudhaaf wantoota tokko tokkoof soofarra dhaquu qaba. Bakki irkabootii koos bakkuma kana ta'uu qaba. Biiffeen immoo yaada dhaabbataadha. Biiffee mana keessaa akkaataa diizaayinii ittiin hojjetatteen keessa biiffee keessumaayyuu biiffee irratti xiyyeeffadha yeroo mana ijaarrattanii mana keessanitti galtan. Meeshaa kamirrayyuu biiffeetti xiyyeeffadha. Biiffee gaafan isiniin jedhu kan meeshaati. Isa akkaataa hatitti hojjetatteen malee zimmetteetuma sitti toleedhaaf lafichumti sitti toleedhaaf manuma kee keessa bakka kamuu